Hordofa dhugaa dubbachuuf nashiida isaanii iddoo dasan Ajaa'ib. jedha. Ajaa'ib. Uummata keenya faa bira dhaabbatu isaanii iddoo dasanidha. Dhugaa iddoon gammadee nu jiraadha umurii dheeradha. Oo akkasiniin jedhu anirree shaadaa qabachuudhaaf duraan qophaa'atti kan jiru barachuun jira qaatarraa'ee. Garuu tiktookii bannattanii anatti sinitu shaadaa na qabsiisa jedheen. Ammoo sun taane amma salaataaf qophooftan waan ta'eef galgalas boruus haa ta'u yommuu Wanta tiisin keessan haasoftan kun maal ishee TikTok. TikTokii TikTokii. Tuttuqii rabtaas. TikTokitti kan hin qabu. Tuttuqii maqaan ishee inshaallaati. Ayyee tuuba. TikTokitti kan hin qabu. Hin qabu hin beekus garuu oduu si dhagayeera. Namni moo'ii hamiin dhagaye namni nama ta'a baay'ee amma ta'a namni waan hin beekne nama ta'a baay'ee ammatamti wantattiin kun kanaaf moobaayilii irraan qabu achi keessaanis wal arguu hin dandeenya bilbila koorraan wal arguu hin dandeenya. Wanni akkasii yeroo ijaarame khayriin eessayyuu yoo jiraate hin saammanna. Miilaanuu hin dhayinaati tiiktookiin dhaquu dadhabuu miti miilaanuu hin dhaqna waan ta'eef bakka barbaachisaa ta'e itti owwaachuudhaaf qophiidha.